qalm harree hamagaala sallaa targam waggootaan dur sabab mormii uummata cufamullam deebee bana musaa dubbatama godin wallagga baana gindaa taatumri 45 mayyaalaati baafamtee hidhamuun oduu biraati lamaan iyyurra dubbaan waraanni yeroo dheeraa nutti hin fudhatu guyyoota gabaabduu yookaan torbaanota gidduu xumur qondaal waraan humnoota Tigraay jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaayee jedhu wal waraansi humnoota Tigraay bilxiginnaa kaab Itoophiyaa bifaaraan itti dubbatama Abrahaam Birruu dabalat qaba waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Shanangibe waraan haaraw leenjisaa ture eebbisiisee jedhaan haalli yeroo amma impaayir Itoophiyaa kee jirtu yeroo murteessaaf xiyyeeffannoo hawaasa idil addunyaa argata jedhu waraanni bilisummaa Oromoo woboon yeroo murteessa kanaatti Oromoon dantaa ofii tikfachuuf qabsoo jabeeffachuu qabaa jedhe jira yeroon ingidaa dabalat qaba viidiyoo suukaneessitu daqiiqa 3tiif sekondi 53 ejjecha dargaggoota Oromootiif gara jabeen murni bilxiginnaa viidiyoo rashanamu ijoollee Boorana agarsiiftuuf mufi miidiyaalee hawaasaa xiinxala bal'aa qopheessine jira onkololees 13 barri 2021 guyyaa roobii guutuun oduu qabnu kunooti. Kutaawwan addunyaa tamsaasii keenya dhaqqabu marattuu nageenyi keenya isin dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra ana Abrahaam Birruutu oduu isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Shanangibee waraana haaraa leenjisee eebbisee bobbaasuusaa beeksiseeti jira. Sirna eebba jajjabee kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo hidhannoo waggoota 45 darban keessatti mul'atee hin beekneen boqonnaa murteessaatti cee jiraachuu ibsameeti jira. Haalli yeroo ammaa impaayir Itoophiyaa keessa jiru yeroo murteessaa xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa argateedha akka jedhu waraanni bilisummaa Oromoo yeroo murteessaa kanatti Oromoon dantaa isaa tikfachuuf qabsoo isaa jabeessuun dhimma filannoo hin qabne jedhanii jira. Yuun ingidaa gabaasa bal'aa qabu. Birraa darbee bifa kamiitii maal keessa dabarree gaafa uummanni iyyaa akka diinaatti ilaalaa ture darbee har'ammoo bifa kanaan guyyaa gaafaa walitti yaa'ee wal argee tokko ta'uu isaatii fi waraanni kun ijoollee keenya ilmaan keenya nama nuuf dhaabbate jettanii itti amantanii wajjin hirmaachuu keessaniif baga gammaddan baga gammanne isiniin jedha. Sirna eebba jajjabee waraana bilisummaa Oromoo Cibraan Shanangibeetti raawwatame irratti dubbii dubbatamerraa kan fudhatamedha. Ilaalcha hawaasni naannoo waggaa tokkoon dura sochii waraanichaa irratti qabaataa turee fi haala amma jiru kan mul'isu. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaa garaatti jajjabee humna haaraa leenjisee bobbaasuu itti fufeera. Guyyaa kaleessaa immoo Cibraan Shanangibee aanaalee godina Jimmaa keessa socho'us humna haaraa leenjisee bobbaasuutu dhagahame. Jajjabeen kaayyoo jaallan isaanii wareegamanii fi xaambaasuuf hirbuu seenanii kaayyoo qabsoo sabichaaf hanga wareegama lubbuutti gatii kaffaluuf of qopheessuu isaanii labsuun eebbaaf qaqqaban kun qeerroo kaleessa qabsoo karaa nagaatiin mirga ofii falmataa turan ta'uun ammoo dhimma qalbii namootaa harkise ture. Qabsoo karaa nagaatiin wareegama qaalii kaffalanii sirna aangootti fidaniin deebi'anii diinoomfamuun hireen isaanii hidhaa fi ajjeechaa kan taate qeerroon bal'inaan gara qabsoo hidhannootti makamaa jiraachuutu himama. Eebbi jajjabee humna haaraa waraana bilisummaa Oromoo iddoowwan garaa garaatti raawwatamaa jirus kanaaf agarsiiftuu tokko. Golee Oromiyaa hundatti qeerroo hidhuu, ajjeesuu fi shororkeessuun afaan qabachiisuuf kan yaale sirni biltsiginnaa toorma qabsoo karaa nagaatti ulaa cufaa dhufeen qabsoo hidhannootiif dirree bal'aan uumamaa jiraachuun chaatee guyyaadhaa gara guyyaatti argaa jirru. Waraanni bilisummaa Oromoo imala dadhabsiisaa bu'aa bayii qabsoo hidhannoo waggoota 45 lakkoofsiseen booda yeroo ammaa gara boqonnaa murteessaatti ce'uuf danda'eeraa jedhu ajajaan waraanaa eebba jajjabee Cibraan Shanangibee kanarratti haasaa taasisan. Golee Oromiyaa hundatti qabsoo gadi dhaabnee jala bultii mootummaa walabaa Oromiyaa ijaarrachuu irra geenyeerras jedhan. Qabsoon bilisummaa Oromoo akkuma beekamu waggaa 45 darbaniif Oromoo bilisa baasuuf godhame Oromoo biyya abbaasaa irratti mataa akka ol qabatu godhame seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka irra gahameen beekne har'a gahuu keessaniif jala bultii mootummaa walabaa Oromiyaa ijaarrachuu keessan uummanni Oromoo baga geessanii baga geenyeen siniin jedha. Yeroo waggoota muraasumallee darba waggoota 4 dura
gammoojjii Oromiyaa keessatti illee ilmaan leenjifachuun diinatti ulfaatee gammoojjii biyya hambaa Eertiraa fi Keeniyaa keessatti waraana leenjisuuf biyya kan seensisu adda bilisummaa Oromoo har'a wareegama jaallan qaqqaaliin baasaniin xurree dhiigaa lafeen isaan saaqaniin galma mootummaa garboonfataa jalatti magaala keessatti waraana leenjifnee eebbisuu danda'uun Oromootiif boqonnaa haaraadha. Baga gammadanii baga gammanni isiniin jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganaa jiru abaa'oo woboon baddaa gammoojjii magaala baadiyaa kaaba kibba giddu galeessa osoo hin jedhin boobaadiinaa jalatti ilmaan Oromoo gootota qaqqaalii gara kuteeyyii saba isaaniif falmuu danda'an ga'umsatti horee leenjisee diinarratti bobbaasuun bakkayyuu cabsaa waan jiruuf baga guyyaa kana geessanii isiniin jedha. Haalli yeroo ammaa impaayirri Itoophiyaa keessa jirtu kan yeroo kamiin olittiyyu qalbii hawaasa addunyaa harkiseera. Yeroo egeree uummata keenyaaf haalaan murteessaa ta'e kanatti dantaanii Oromoo akka hin sharafamneef qabsoo keenya jabeessuun dhimma filannoof dhiyeessinu mitiin dhaamsa waraana bilisummaa Oromooti. Haalli biyya kana keessa jirtu, haalli Itoophiyaan itti jirtu bakkattiyyuu waraana gurguddaatu deemaa jira. Ibiddaatiin namni gadi wal qabee maatiin mancaa, hawaasummaan mancaa, dinagdeen kufaa. Lubbuun namoota akkuma kitilaa darbaatii jira. Miidiyaan addunyaa mootummoota gamtooman dabalatee biyyoota warra lixaa irra dhowwee dhaabbatanii iyyaa jiru. Oromoon kana keessatti dantaasaa tikfachuuf wareegama dhufaa darbaa kafalee fiixaan baasuuf yerootti qabsaa'aa jirudha. Kanaaf qabsoo keenya milkiin goolabuuf jabaachuu qabnan jedha. Kibba Oromiyaa lixaa fi giddugala Oromiyaatti yeroo yeroon humna jajjabee haaraa leenjisee bobbaasaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo kaaba bahaa fi kibba baha Oromiyaatti sochii isaa babal'isuun humna Oromoon qabsoo hidhannoochi amanu marti ejjoof abdatu ta'aa dhufeera. Oromoo lammii koo tokkummaa barbaannaa biyya keenya nagaadhaaf gadhiisnee sarannaa bilisummaan tolaan inni hubee gadaa ganaaf qabee kaaseen daangaa koo gadaa. Viidiyoon ajjechaa sukkanneessaa poolisiin Oromiyaa dargaggoota Oromiyaa lamarratti raawwate agarsiisuu miidiyaa hawaasaarraa naannawaa jira. Viidiyoo kanarratti poolisoonni Oromiyaa yuunifoormii uffatanii fi hidhannoo qaban dargaggoota nagaa lama itti dhaadachaa fuudhanii deemuun rasaasa itti roobsanii yoo ajjeessan mul'isa. Dargaggoonni kunneen godina Booranaa aanaa Miyoo mana hidhaa keessaa fuudhamanii akka rashanaman himama. Gochii gara jabinaa hamaan kun diinummaa gadi fagoo sirnichi uummata Oromoo irratti qabu agarsiisaa jedhu namooti gocha kanarratti yaada kennan. Ajjechaan sukkanneessaan godina Wallagga Lixaa aanaalee Sayyoo Noolee Ganjii fi Ayiraatti torbanoota darban keessa namoota 20 ol shanee waliin hidhata qabdu jedhamanii irrattis raawwatamuu odeeffannoon achirraa arganne ni jira. Daawwattoota keenya dhimma kanarratti guyyoo Ariyoo gabaasa bal'aa qopheessee jira. Gabaasa kana keessatti viidiyoon sukkanneessaan laaluuf nama sukkanneessu waan mul'atuuf namooti laaluu hin dandeenye akka irraaf qusattan dabarsinaa gabaasi kunooti. Viidiyoo daqiiqa 3tiif sekondi 53 poolis biltsiginnaatiif ijoollee Oromoo lama ilmaan tun tokkolleen kophee faanaan qabdu gargar irratti godhamaa ture waan dadhabde fakkaate. The helpless captive Imal Garduwaat shifta uffat poolisii Oromiyaa jedhu uffate Abiy Ahmad bobbaasee cororse of ijoollee qaqalloo lamaaf waraan lakkoofsaan 10 qaan mirgaaf bitaan cufame jira. The brutal execution walk to death carra ilmaan Oromoo. Waggoottan sadeen murni biltsiginnaa kan obbidiyoo wayyaane duri fiilmi dhugnu daawwachiifte. Fiilmi dabaa, fiilmi cubbuu, gararroo gara jabeen ilmaan namaa abbaa warra ajjeesanii maatii diigan dargaggoota kumaatamaan lakkaa'amanii keessa yaasuun fixanii bineensi nyaachisan qeerroo ganna 17 fuula uummata durarra shanuun viidiyoo waraaban tan cuuf barum kan ilaaluuf dirqamne maqaan immoo mootummaa Oromooti jedhe. The Prosperity Gospel ekera badhaadhinnaa warri
warri si deeggar nyaachis warri si mormimmoo nyaadhiin falaasan biltsiginnaa waan taat fakkaate haal kanaan biyyattiin dhiigaan faalamte jirti dargaggoota abdii bor akkasirra saasi troopsuun fixaan dargaggoota wayyaane jala isaan baafte xummur jedha jajqeen Nakati lama kira mata harse. Shede konchar. Yaba dudaye. Carraa kardha kan kaameraa keessa kufu argachuu baatanillee gocha kana kanaan Oromiyaa keessa waggoottan sadeen darbu kumaatama nyaatame. Warri duulaan beeka duuliin mogalaan beeka kum jedhan ijoollee tammaatiin manidhaa tiqaafoba yookaan dabriman barumsa afaan qubqabdi taate. Garuu sirni dabaaf cubbuu maqaa Oromoo himaatu. Afaan Oromoo dubbata akkasitti Oromoo fi jeessa dhiigdi baata. Bara faallataa Itiyoophiyaa biyya Ahmad Ali badhaafama noobili nageenya khabar 2019 hadhiigi qulqulloota akkasi lolaasu. Viidiyoon namilaal khamiifuu yak duguug sanyii qofa sontaane gara jabeeny mootummaa biyya Ahmad sirriitti agarsiifte. Garuu afaan Oromoo dubbachaa uffata poolisii Oromiyaa jedha keeyyachuu obboleeyyan ufi akkasi qaqqaluun gara jabeeni daanga dabarte taate jirti. Bakkiti akki duguug sanyii kunitti godham godin Boorana aanam yoo ta'u dubbata. Aana kam garuu akka taate raga qulqulla godhutan bocutti hin argan. Garuu ijoolleen tun Booran ta'uma min qaamno sababi kiyyimmoo kunooti tokko. Viidiyoon tun gammoojjii dheed Boorana keessa waraabamu teessuma lafaa mukkeeniif biyya diimtuu tanirra hubachuu dandeetta. Ogummaa gaazexeessummaa keessa toopogiraafiik anaalisis jedhama. Lammeessoo viidiyichi ka waraaban poolisootum yakka kan hojjetan keessaa warquu qam diqqoo qabuun akka gad ba'e oorjinaal soorsi yookaan abba viidiyicha kanarra qulqulleessa jira. Sadeessoo Booran aanam yoo taal wal fakkaatuun dargaggooti hedduun dhumuu hedduun immoo buuteen isaanii dhabamu gabaasaa ture. Akka fakkeenyaa shama tur galgalo jedha. Booran aanummiyoo kan keessatti halkan walakkee manidhaa keessa baasuun akkasirra rasaasaan tuman rabbiin lubboolchuun hospitaala Mooyyalee seen. Kun immoo dargaggoo galgalo waaqooti. Aanum kana fuulumata dura rasaasaan tuman ijjeesuun awwaal dhowwanii allaattii nyaata. Maatiin immoo jecha muca isaanii kallattiin karaawwate bulcha aanummiyoo jaarsoo anna ta'u OMN irra dubbatte ture. Jaarsoo anna ammallee bulchum aana suni ta'uun hojjechuu jira. Viidiyoon akkana dabarte khabaatuuti malee dhugaan Oromiyaa kee jirtu kanuma akka fakkaatti ragaaleen agarsiisu. Godin Wallagga lixaanaalee akka Ganjii Saayonooleetiif Aayira keessa torbaan dabran qof keen namooti 20 ol maqaa shanii waliin hidhat qabdan jedhuun hidhattoota mootummaatiin haal suukaneessa ta'een ijjeefamu ragaa qabna. Godin Shawaa lixaana Gindabarat ganda bakkee fayyina keessa barata kuta jaayirko gaaddisaa immoo jimaata darban ganam qabanii guyyatuma oolanii eegi ijookaan ilkeessa baasaniin boorra saasaan matadhaan ijjeessanii jedhu. Viidiyoo yakkataan baata kanaan duub namoota hedduun rifaati. Hedduutti Oromummaa fi jeebbe baay'ee dhukkubsaati. Fuulli miidiyaa hawaasaalleen tanuma walirra fuudhee afarsaa jiru. Daawwattoota keenya Oromiyaa keessatti waggoota sadan darban dargaggoonni shamarran haawwanii fi maanguddoonni bifa wal fakkaatuun adda-baay'ee uummataatti osoo nafiin manneenidhaa akkasumas hawaasa keessaa fuudhamuudhaan bifa wal fakkaatuun rashanamaa turu gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa itti aanutti ni dabra. Godina Wallagga Bahaa aanaa giddaatti harmeen umuriin isaanii 45 ol taate mana yaalaatii baafamuudhaan hidhamanii jiran waajjira poolisii keessatti dhukkubsachaa jiraachuu maatiin OMN itti himanii jiranii Siraaj Sabaaf gabaasa dabataa qabu. Godina Wallagga Bahaa aanaa giddaatti harmeen umriin ishee waggaa 45 ol ta'e adde Kibbee Bookkisaa jedhamtuun sababa akka ilmi kee jiru himi jedhuun mana yaalaatii baafamuun poolisootaan hidhamuu ishee miseensi maatii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti hime. Adde Kibbee Bookkisaan gargaarsa abbaa malee nu guddiste kan jedhu ilmi ishee dhukkubsattuu kalee fi dhibee keessoo waan taate mana yaalaatti deddeebitee wal'aanamti jedha. Onkoloolessa tokko bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellama mana yaalaatii waan qabduuf mana baatee osoo gara maatii isheetti hin deebiin haftee jirti jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti hime. Poolisiin humna addaa balbala mana yaalaarraa ishee butuun gara waajjira poolisii aanaa giddaatti geessuu dhageenye kan jedhu miseensi maatii kun utuu isheen dhukkubsachaa jirtu seeraan ala dararaa irratti raawwachaa jiru jechuun dubbata. Poolisiin aanaa yeroo ishee qoratuun ilmi kee miseensa waraana bilisummaa Oromooti waan ta'eef bakka inni jiru nuuf himi jechuun ishee gaafatu kan jedhu miseensi maatii OMN dubbise kun ilmi isaan qaban kan umrii waggaa
2018 darbe tokko yuunivarsiitiitti barnoota irra jiraachuu himem. Ijoolleen gariin ammoo daa'imman mana jiraataniin barnoota sadarkaa duraa barachaa jiran ta'uu himam. Namni isaa miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhanii iyyaafatan kun maatiinuu hin beeku kan jedhu namni OMN dubbise kun ittuma yaadanii sababaa fi ragaa malee haadha koo dararaa jiru jechuun komatam. Yeroo ammaa kanatti aadde Kibbee Bookkisam waajjira poolisii aanaa giddaatti hidhamanii kan jiran yoo ta'u haalli fayyummaa isaanillee hedduu yaaddessaa ta'uu OMN odeeffateetii jira. Daa'imman xixiqqoo gargaarsa haadha isaaniitiin baratanis rakkoo keessa jiraachuu isaanii maddi OMN kun dabalataan himeetii jira. Hidhaa fi doorsifni ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti daran hammaachaa dhufuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Qeeraan falmisiisaan harroota qaluu waggoota dura mormii uummataatiin cufamee ture kan magaalaa Sallaatti argamu deebi'ee banamee jira. Odeessi keenya ittaanu. Kubbaaniyyaan Chaayinaa Rong Chang jedhamu kaapitaala investimentii birrii miliyoona 60 bara faranjoota 2014 hojii kana eegale. Guyyaatti harroota 300 kan qalu qeeraan harroota magaalaa Asallaa kun nama 200 qacaree hojii kana hojjechiisa jedhama. Ji'a darbe qofa foon harree doolaara 80,000 baasu gara ba'a Eeshiyaatti ergee jira. Akka gabaasi Addis Fortune jedhutti kaampaaniin kun caasaa nageenyaa waliin mari'atee qeeraa kana irra deebiin banee jedhan. Bulchaan ganda Hilaalaa magaalaa Asallaa Qaasim Ibrahim. Uummanni garuu qubeen qabu. Qeeraan kun harroota wadala kan qalmaaf gaan birrii 2,200 bitee qala. Erga hojii kana eegale ji'a 5 kan jedhu gabaasi Addis Fortune kun yeroo kana keessatti harroota 6,000 qalee jedha. Garuu sababa rifrijireetariin yookiin qabbaneessituun hin turreef gara gabaa biyya alaa erguu kan eegale ji'a darbe. Rifrijireetara foon toonii 101 baatu akka alaa galu kan haala mijeesseef immoo Inistituutii Misooma Foonii fi Aannanii Itoophiyaati jedhame. Qeeraan Chaayinotaa Rong Chang kun foon harrootaa malee gogaa harrootaa gabaa Chaayinaaf dhiyeessuu hin eegalle. Warri Chaayinaa foon harree qofa osoo hin taane gogaa harreetis qoricha aadaa Elija'o jedhamuuf barbaadu jedhama. Qeeraan qalmaa harrootaa jalqaba bara 2012 Bishooftuutti banamee bara 2017 hojii eegale. Mormii uummataatiinis cufame. Itoophiyaa keessa foon harree namni nyaatu hin jiru. Faallaa duudhaawwan uummataa fi amantaalee biyyattii waan ta'eef. Kana hordofuun waggaa 7 dura mormii uummataatiin magaalaa Bishooftuu akkasumas magaalaa Asallaatti qeeraawwan harrootaa kan cufaman. Gaaffii uummataa waggootaaf uummanni aarsaa itti kaffale hunda gara dabarsuu fi haqanqaaluun kan beekamu sirni bilisiginnaa qeeraa harrootaa deebisee banuun tuffii uummataaf qabu agarsiisa. Rakkoo sharafa alaa jabduudhaan rakkataa akka jiru sirnichi waan safuu uummataa miidhuu hundaa kan maallaqa fidu ni hojjetaa jedhu namooti siyaasaa. Itoophiyaan qabeenya harrootaatiin addunyaarraa tokkoffaa yoo taatu harrooti Itoophiyaa miliyoona 8 caalu jedhama.